addam murameetti dhiifama kotanaaf. Baale madda walaabu guyyaata arraantana dhiiga hedduudha dhangalaasanii jechuu eega biyya sanillee nurraa achi muranii jechuu humaa hayyee jenneeti usnee jechuu gaafas lallabeetiin narraa usanii jechuu waaniin arra ja'uu miti waaniin waggaa 30 dura fide kun nama baaragee tumma waa haasawa jechuu nama baaragee dammaqeef se'uu kana qabsoo waggaa meeqa soorarraa eegalii ummata kanaa walit jirraa jechuu abbootii teenyarraa eegalii Direedawaa qofaami hawwii guddinaatiin bordoddee kanaan mi'eessoo kana keessan qabsoo akkanaatii mitaniin godhe hanga awaashitti yaadajuu qaba ummanni kun keellaa bordoddee biyya biraatiif kennanii jechuu acha keessaanaatu baasee jechuu raayituun dhaqee jechuu asiin baale daangaa isaaniitiif eegee madda walaabuu kanaan dhaqee jechuu bu'aanatti nafne jechuudha. Hime niin hima kuni akkanuma taa'eetuma dhaggeeffataa ajandaa wallaalummaa malee ajandaa beekumsaatiin hin qindeeffamne hin dammeyne. Kitaaba biraa qara. Kitaaba rabbiitillee waa'ee biyya isaatiin hin qara'u. Waa'ee biyya biraa gootowwan biyya biraa akka nuti gootowwan shayxaanaa taanee ka biyya biraa faarsaa bar nuti rabbiitii miti ka kanatti dhumu kun. Kaisaa jecha dhumu kun nutis rabbiitu nu khallaqe goota rabbiitu khallaqa waan abbaaniif godhuu miti akkuma Hamzaa faa khallaqetti akkuma Umar faa khallaqetti nus khallaqee jira nutis gootowwan Oromooti gootowwan haqaa kan wallaalummaa osoo hin taane wanni dubbachaa jirru haqa keenya mirga keenya waan rabbi nuu kenne mirga rabbi nuu kenne nu sarbanii jechuudha kanu sarbaa jirus kan wajji amantii takka himatu jechuudha ollaa keenya kana jechuudha kun amantii qabaachuu isaaniitii miti rabbillee dhiitaniiti haqa namaa saamuudhaa deemaa jechuu jarri kun rabbillee hin beekan jechuudha uummanni Somaaliidha bakka takkatti waan raambitin biyya teenya keessaa walitti xareenee baasuu dandeenya jechuudha yoo seerri nuu kabajamuu baate. Nutis nuyi isaanis isaanii quba qabaadhu laal takkitti sana bakka jirtu muradhu nutis nuyi Oromoodha isaanis Somaaliidha yoo waliin jireenya hin beeynu isin hin kabajnu jaan eengadda biyya isaanii keessaa kana nu baasanii miti wal kabajneeti ka waliin jiraannuuf biyya teenya walakkaa dhufanii garuu osoo nuti biyya isaanii ittiin dhaqin biyya isaanii keessaa baanaaf guutuun kee bahi waliin sadaqaa kadhannee jiraannaa galli biyya teetitti qotadhu lafa ta'e wanni baharaan suuditti deemtuufis hin jirtu suudinis biyya teetiimi Somaaliinis biyya teetiimi galli biyya teetitti lafa abbaa keenyaa jira jechuudha isaan kana fudhachuu deemanii ati yoo isa baqattee deemta biyya teessan hin onsinaa kajeera balqaadirii dhaggeeffadhu yoo kan amantu taate biyya teessan gadhiiftanii biyya teessan hin onsinaa kan isin hin jeerabbi ummata onneen keessatti duutan ta'in kun waan laaftutti ilaaltanii miti dhiiga keessan isin duratti garsiiftee jechuudha. Mootummaan Itoophiyaadhaa dhaggeeffadha. Seera biyyattii diiganii uummanni kun nu miidhaa jiraa jechuudha. Seera ni kabachisiiftanii seera kabachisiisa. Seera kabajnee isinitti himachuutti jiraa jechuudha. Yookaan lola sablammiiti yookaan ta'u ta'e walitti gadi baanaan siinjee mixiree garatti naaftu madda walaabuutis burqaa keenyaatti dhumnaa jechuu keenya biyya abbaa keenyaati yaadannoo abbaa keenyaati ka waaqoo guutuuti ka jaadamsaa iddoo abbaa keenyaati
Kauseen buneeti. Dubbii gabaabdu. Dubbii gabaabdu. Ifa. Kanaaf seeraa fi heeraan ummanni keenya gadi bahee dubbachuudha qaba. Waa cabsuu, waa diiguu, waa arrabsuudhaa miti. Nuti warra siyaasaatii miti. Nuti gaafii abbaa biyyummaati, abbaa mirga namummaati. Nuti dhaaba siyaasaatii miti ummata. Abbaa biyyaati. Haqa keenya sarbame. Gaafii ummataati akka ummatatti gaafannaa jechuudha. Biitii yoo cabsines biyya teenya caccabsina. Kaayidaa ki caccabsi arrabsi jechuu ni danda'an. Kana miti. Akkaan immoo sifne saba keenya beekan. Akka gawwaa akkana akka ta'u saba keenya godhanii beeka kan akka barbaadan ni beekan. Nama waan kanarratti ilma wallaalaatii miti ilmoo nama guddaa hedduu nama barateeti. Akka malee nama barateeti. Ka kitaaba meeqa osoo dubbisuu jaalachaawee taa'u. Tolee. Askwal ka jecha sii kennu waan aalama kanaa kasii himu. Icciti arshii kasii himu waan. Ilmi kee kun. Ni beeytaa jechuu ifa ta'a nuura. An hoogganaa miti ummataa barba. An Oromoo barba. Ati Oromoo barba. Walirratti aangoo barbaadaa fi naatoo hoogganaa fi naatoo kana kaasee keessaan nun jirtu nuti. Namatti toleetu kana haasawa. Waa'ee ummata keenyaati. Waa'ee haadha abbaa keenyaati ka dubbachaa jiru. Waa'ee abbaa keenyaa ka haadha abbaa keenyatti naa hojii dubbattaa? Oromoo taatee naa hojii dubbattaa? Mirga Oromoo naa hojii falmitaa? Mirga hoogganaa kamii kan fedhan? Mirga dhaaba siyaasaa kamiin fedhan? Ummata Oromoo adda duree ni godhattaa? Saba Oromoo adda duree ni godhattaa? Kana. Hoogganaa fi maariyyoo hin beekan. Siyaasaa fi maariyyoo hin beekan. Mirga ummata Oromootiin beeka. Ummata Oromootiin beeyna. Dhugaan isii tana. Kanatu injifataadhaasi. Dhugamoo dhugaamii ni mi'aawu moo mi'aawu. Yoo Oromoo taate Oromummaa keetiin akka namatti akka ummatatti dubbatte moohataadha. Dubbiin tee gaafii siyaasaati miti. Gaafii rabbi mirga namummaadhaa sii kenneeti. Siyaasaa jechuun hattummaa. Aangorraa wal kaafachuu. Dubbiin tee aangorraa nama kaafachuumi. Dubbii hattummaatii miti. Yookaan biyya namaa saamuutii miti. Maaltu siyaasaas keessa fiti? Namni siyaasaan dubbii ta'e dho'isu hundi hattoota sirratti ijaaramanidha. Dubbii gabaabdu. Baalee keenya. Akkuma Direedawaan garaacha Oromoo taateetti sammuu Oromooti. Baalee. Sammuu Oromoo. Laal. Finfinnee naannoodhaan Baalee immoo sammuu Oromooti. Laal. Isirrattis murtiilee jennoo nuti qabnu. Yoo heera kabajee gaafii gaafanneef heeraa fi seerri nuu kabajame akka gaafii gaafannetti nuun deebine. Takka achumatti qaqqalamnee nu qaqqaltanii rasaasan isnaaperaan nu fixanii abbootii teenya waaqoo guutuu biratti awwaalamnaan siin jedhe. Dubbii gabaabduudhaa baay'ee. Bakki biraa bakki dheehin hin jiru. Duuti naftuu miti itillee irrattu siree warqii irra rafneetis bar ni duuna kana rabbiin murteesse. Abbootii teenya biratti awwaalamna bakka biraa bakka dheehin hin qabne. Sablammii akka keenyaatiin dhiibamne ajjeefamaa
Waatakka wanni akka baaletti nuu ta'e hin jiru. Wanni nuu godhame hin jiru. Abbaa keenyaaf riipoortii tokko gaa maqaatti nuu moggaaftan. Waaqoo guutuu jettanii. Nuuf qamadiin teenya qofti hin geessu. Bu'aa isinirraan eeggan. Isinuu nurraa eeggattan gibira keenyaan jiraattan jechuu kee. Warri mootummaa. Garuu nuu guruuf sablammii nuu irratti gallakkiftanii siyaasaan duratti dalaguu qabdan. Sablammiidhaan nu dhahuu qabdan. Yoo isin karaa bantaniif malee biyya abbaa qabdu biyya mootummaa qabduutti sablammii tokkotti lafaa ka'ee biyya isaa irratti dhufee qaluu fi ablaan cicciruun biyya namaatiin xiyya jechuun waan hin jirre jechuudha yoo isin daandii bantaniif malee. Akkanumatti miti. Akkanumatti namni lafaa ka'ee biyya namaa dhufee nama hin qalu nama hin muru jechuudha. Kanaaf mootummaa kana cimsee hubachuudha qaba. Ummatichinis kana beekuudha. Dargaggoof shamarranis qoosaa miidiyaa gubbaa dhiisee sheekaniis hawwaniif maguddoonis wanti xiqqishoo miidiyaa kana gubbaa waa'ee dubartiitii fi waa'ee kana haasa'uu dhiisee waa'ee haadha abbaan isaa qaqalaamu dubbachuudha qaba jechuudha. Dubbii maali irratti bara meeqa waggaa 30 dubbadde gaafa madda walaabuu muran handhuura teenyaa beekadhu. Yaadannoo abbaa keenyaati. Biyya teenya biyya bareentooti. Laal lubbuun lama hin jirtu quba qabaadhu. Yookaan nuufi sablammii tana walitti gallakkiftanii jechuudha. Nuti ilmaan bareentoo shanan bareentoo harka tokkoon isaan dhohina jechuudha. Kaleessi har'aa miti. Ilmaan bareentoo ajandaa hedduu jidduu buuftanii ilmaan shanan bareentoo kana biyya buuftanii faffacaaftanii jechuudha. Keenya irratti ijaartanii jechuudha. Isin yoo akkas gootan sirni Itoophiyaa yoo san godhe nu bituudhaaf nuti ilmaan isaanii immoo isin yoo hidhuu beeytan siirii nuti ilmaan isaanii hiikuudha beeyna siirii. Laal siiriis nutti gootanii nu labaaftan qisiisota keessanii miti. Asiin sablammii nurra gallakkiftan. Dhiiga bootii tiyyaan dhugu taarran manta nama doolaa burra naga dhangalaaftee kana. Kabajaan niin narraa dhoorki shanyii tanarraa siin jee jechuu kiyya. Mootummaa Oromiyaatiinis ka federaalaatiinis. Kabajaan wallaalummaadhaa miti. Seera kabajuun dhiphachuudhaa miti. Ballachuudha bilchina. Bilchinaan isin gaafannee bilchinaan deebii kana yotti kan nu baatan dhiphatoo waan taataniif dachi dhiphifnaa jechuudha. Du'a qofatu dhufa. Wanni biraa tokko illee jiru. Abbaa keenya waaqoo guutuu biratti ajaa'adamsaa iddoo biratti awwaalamnaan siin jee ramiim taaneen nu fixxaniitiin siin jee isaanis ramiim goonee biyya teenya keessaa baafna jechuudha. Baalee kana keessaa sa'aatii takkatti harka qabna jechuudha. Nuti nama maxxanfannee Oromoon jiraachuun gowwummaa yoo nu goote wallaaltota kana jaalala barsiisuun yoo wallaalummaatti fudhatame yoo gowwummatti fudhatame nutu gowwaa isaantu gowwaa waliif laallaa.